ያወሩ አይደለም እሱማ ነው። ግን እርግጠኛ ነው ናችሁ። መልስ የሚሰጥም ሰው የለም። ምን ፈለጉ አባባ? እስቲ አንዳንድ ነገሮች እስቲ የሚጠጣው እንኳን መጀመሪያ ስጥንስ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ኦብሌስ ሩታ ኤጋ biyya biraarraa dhufa fakkaata. Waggaa meeqatti wal argine jedhu dhugaa himimmaantu na qabatee jechuudha. Fuula uskatee deemee warri kun jedhee jechuudha. Egaa ijoolleen xiqqoo afaan hin danda'anii haadha yoo ta'e malee afaan Oromoo mana jirtii jedhee gaafataa jira jechuudha. Haguuggatee fuula isaa uskatee jechuudha. Baay'ee tokko wallaahi laazim nama wanti ni jedha dhugaa rabbii baay'ee tokko haati owaachii argitu fiiddee dhufte batata anaa batatu wallaahi fiiddee dhufte mormatti rarraate obbolaani naasuurra gammachuuf naasuu wal keessa ta'ee jechuudha dhugaa rabbii ijoollee nu arrabni hidhame jechuudha naanii jechuudha waggaa meeqatti argina jedhanii bakka biraa irraa jira fakkaata. Ruutii obboleessa kana fakkaatu qabdi akka waan obboleessa qabneetti gizee roorroon itti roorristu anaa obboleessaa jechuudha. Obboleessi gaachana ofiitti argitanii obboleessa argitaniitu yoo ta'e hubiyyee eengadda moo har'a ka'een gaddarraa dubbadhee ture. Obboleessi farrami giddiitiin inni siin ta'u nama biraatti seerumsiisa jedhe otoo isheen naa ta'eera araaramnee baafanneerra jedhu garuu isatti fakkaateeti hin miidhamte jedheeti. Garuu immoo humnaan farrami jechuu balleessi malee haadhoon ofii gaachana ofiiti. Gizee halagaan sinirraa roorrisu laphee dhaate qoma dhaate ani sinii jiraa jedha. Wallaahi ofii simmiidhe homaa miti. Garuu garri biraa dhufee gizee simmii'u dhaabatee sinin ilaaluu jechuudha haadhoon ofii. Kanaafuu Ruutiyyee nama kanaa booda obboleessi ishee gara maatiitti deebi'ee jira. Kana booda Ruuttaan illee kabajaa qabdi jechuudha dhugaa rabbii kabajaa qabdi. Dubartiin gizee obboleessa ofirraa hin qabne halagaan irratti aadattu. Kana booda immoo obboleessi dhufeeraa fi bakka biraarraa turee waggaa meeqatti jedhanii lafa balleessaa jiru dhugaa rabbii. Haadha argee wallaahi wayyoo itti rarraate obbolaan itti rarra'uu hin iyyu ka yaa rabbii koo. Ani gizee hunda kana yaa rabbii obboleessi maaf hin jiru jedha dhugaa rabbii takkaan argine hunda argee garuu obbolaa ishee kaameraa irratti gizee uftu obboleessi har'a bakka biraarraa dhufeefii jira dhugaa rabbii baay'ee tokko namatti tola. Ana haadhu haadhe Wayne kude basma bara papa de ay arababa jedhu mana soda mana ካሜራውን እኮ ይዞታል። mana soda mana wallaleeti jechaa jiru obbola እስከ መቼ ድረስ እናንተ ብቻ wallahi boochi baay'ee tokko hin bo'anii obbolaan illee bo'anii haati illee boose gara nama yakkama dhugaa rabbiiti. Waggaa meeqatti har'a arganne kan jedhanii haati illee ijoolleetiin dhufaatii isaa beektu inna oskitan malee jettee haati Ruuttaallee jechuudha.
durboonnillee kakatanii hin beennu gizee dhufe warri kun jennaani maadhanni mana irraa mana namaa isatti fakkaateetti dogongoreeti as goree jedhanii warri kun isa jedhu bichaa dhaga'u malee ijoolleen hiikkachuu hin danda'anii haadha yoo ta'e malee jechuudha. Ijoolleen afaan kana hin danda'anii warri kun warra manaa jedhee jechuudha manatti dhaqee. Boo'icha wallaahi laazim obbolaanis hin booni haatis hin boositti rarraatee jechuudha. Irraa fagaatee tureera natti fakkaata. Dhugaa rabbii baay'ee tokko namatti tola. Haadholuu fi gaaddisa ofiiti. Namarraa fagaatee yoo namarraa fagaatu garaan naman jaallatu dhugaa rabbii. Yoo namarra naanneedha gaaddisa ofiitidha obboleessi. Haati wallaahi laazim irraa sittee hungattiitti fiiddee hungatti miskiina wallaahi laazim wallaahi mimmaa kun dadhabe dhugaa rabbii ilaalee uffana haadhu yaa rabbii obbolaanu maraatanii iyyanii dhugaa rabbii dubbachuufi jechuudha. Ani garuu waan obboleessa qabaniin seenee dhugaa dubbachuuf wallaahi guyyaa tokko obbolaa mashee malee obboleessi takka argeen beeku jechuudha viidiyoo irratti jechuudha. Subhaanallah dhugaa rabbii baay'ee tokko namatti tola. Jaartiinis gammadde obbolaanis gammadanii baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuufi ruutaan kanaa booda waaw hambassaa jibicha hambassaa kana qabdi. Darati dhaatte koorti durayyuu cimtuudha isheen durayyuu dhugaa rabbii dhiira caaltu kormittiin dhugaa rabbii kan gadi hin jenne kan harkaan laanne qoftaanna ammas immoo kan caaluudha. Obboleessa kana fakkaatu qabdi jechuudha. Wow rabbiin obboleessa isiniin oowwatiin hundarra wallaahi obboleessi keessan akka fe'e yoo ta'e diinni gizee isinitti roorristu dabarsee isiniin kennu jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko namatti tola. Jaartiin boo'icha ijoolleetiin beektuu hin oskitan malee akka inni dhufu beektuu jette. ሰላም ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የኛ ምርጥ ቤተሰቦች አላችሁ ወይ? ስራ ጥሩ ነው? ሁሉ ሰላም? ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ አልነበርኩም መጥቼ ባይ ተኮነ መጥቷላ ዱጋ ዱባችሁ no oskitanii kan jechaa jiran jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko obboleessa anaa haadhe obboleessa qabaachuun akka kanaatti obboleessa rabbi isiniin oowwatiin hunda keessanii isin haa kennu. Warra hin qabne immoo maal goonan hundumtuu kan obboleessa ta'ullee nabbiin namaa laata. An obboleessa akka obboleessaattis jechuudha. Akka kanaan obboleettiin gammaddee baay'ee tokko jechuudha. Obbolaasaa hundumtuu itti iyyanii jechuu gammachuu keessa jechuudha. Himmaa jedhanii jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Jaartiin egaa quba qabdu. አራት ወር ፈቃድ የሚሰጥሽ ያው ጠንካራ በላሽ ያው አራስ ቤት ስትሆኛል አይደል? በጣም ይርተን ማነክ አናባሩ ቢት አገኝላ ደራሽ ሰላማሽ እግዚአብሔር ይመስገን። ማነክ አንተ ኧረ መቀመጫ እስኪ ነይ መቀመጫ ማን ነው? ማነክ ነይ እዚህ ጋር አድርጊለት። ቆይ አንዴ ካሜራ akkuma argitan egaa warri kuni jennaan eenyuati warri kun jennaan eenyuti jette jechuudha. Wallaahi kootii gurraacha qimti godhee masantarii keewwatee akka waan fooxaa gurraacha jechuudha hidhatee koffiyyaa ofirra kaa'ee akka kanaan jaratti ol galee gizee galee jaarsa fakkaatee galee jechuudha. Gizee galee ol jedheellee miti gadi okkoo qabatee gugguufaa harkillee akkas wallataa jechuudha. Mana wallaalti jedha.
mana wallaalteeti jedhanii mugutaa turanii jechuudha. Obbolaan irra dhaabatanii isaa boodarraan godhu dhabee kuffiyyaa sanallee fooxaa sanallee kobbortaa hundaa gizee lafa kaayee akkasitti isaan lafa naqee ilaalu akkasanitti jedhanii himmaa jedhanii jechuudha. Obbolaan achumaan jaartiin illee beektaa fiiddee dhuftanaan rarraatee ungatte irraa siitti yaa rabbi yaa haadha kanaa yaa rabbi yoom nu agarsiista nuutiin illee yaa rabbi fayyaa isheetti nu geessi abbaa silaa alhamdulillah rabbiin nurraa fudhateera egaa alhamdulillah jechuudha. Hundaayyuu haadha keenya immoo rabbiin hunda keenya iyyuu bakka jirtanitti hunda keessan haadha keessanitti rabbiin hanqabdan maatii keessanitti wallaahi rabbiin nagaan sinaa gashuu siniin jedha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin baay'ee tokko wallaahi haadha immoo rabbiin ijaan na agarsiisu warri kaanillee akkasuma rabbiin ijaan sinaa agarsiisu siniin jenna. haadha kana wallaahi laazim haati abduus maalis hin qabdu wayii haadha hanshee dubbatameen umuu bara yoo akkasitti arrabarraan dubbata waan qallaali